Egaan yeroo darbee konkolaataan maali jennee eegallee jirra. Konkolaataa jechuun meeshaa namaa fi ba'aa bakka tokkoo gara bakka biraatti oliif gadi geejibu yeroo ta'u, maqaa fi kaayyoo isaanii irratti hundaa'uudhaan konkolaattonni bakka garaa garaatti qoodamu. Fakkeenyaaf kaayyoo isaanii irratti hundoofne passenger car yookiin konkolaataa nama qofa bakka tokkoo gara bakka biraatti oliif gadi deddeebisu yookiin cargo vehicles warra jedhamanis jiru. Konkolaataa ba'aa qofa bakka tokkoo gara bakka biraatti deemsisu. Konkolaataa buufata fayyaa kan akka ambulaansii jechuudha. Dhukkubsataan hanga mana yaalaa ga'utti dhukkubsataa keessatti lubbuu eeguuf wantoota barbaachisan kan akka oksijiinii, sireef kan kana fakkaatan of keessaa qabaachuu danda'a. Kanneen biroon military purpose yookiin dhimma waraanaatiif konkolaattota oolanii gommaa gurguddaa qaama xiyyiitiin salphaatti uree seenuu hin dandeenyee fi kan kana fakkaatan kan of keessaa qabanidha. Inni kan biraan dandeettii isaanii irratti hundaa'uudhaan heavy vehicles, medium vehicles, light vehicles jennee bakka sadiitti qoodnee ilaaluu dandeenya. Konkolaattonni heavy vehicles jedhaman konkolaattota gurguddoo biyyaaf biyya gidduu haga nama 62tti baatanii kan deemuu danda'anii. Konkolaattonni mediumii giddu galeessa ta'an immoo hanga nama 22tti baachuu kan danda'anii. Konkolaattonni light jedhaman immoo konkolaattota xiqqoo hanga nama 12tti baachuu danda'an jechuudha. Kan biraan madda anniisaa isaanii irratti hundaa'uudhaan illee konkolaattota gosa baay'eetu jira. Konkolaataa beenzilaa, diizil fuel, konkolaattota beenzilaa, konkolaattota naafxaa, konkolaattota soolaarii enerjii kan fayyadamanii, haayidroojinii illee kan fayyadaman konkolaattota kana fakkaatan baay'eetu jira. Haa ta'u iyyuu malee konkolaattonni marti isaanii qaama gurguddaa 5 irraati kan ijaaramanii. Yeroo darbee waliin ilaallee jirra. Inni tokkoffaa injiiniidha. Inni lammaffaan power trainidha. Inni sadaffaan suspension and chassis. Inni afuraffaan electrical and electronicsidha. Inni shanaffaan body yookiin aerodynamic system isaati jechuudha. Egaan yeroo darbee waa'ee injiinii ilaaltanii jirtu. Injiinii jechuun kutaa ibiddaati bakka powerin itti argamu jechuudha. Har'a immoo waa'ee qaama power train jedhamu waliin ilaalla. Power train jechuun akkuma maqaan isaa ibsu power jechuun aangoo jechuudha. Aangoo waa tokko gochuu danda'u. Train jechuun immoo hidhata yookiin walumaa galatti power train jechuun darbaa dabarsa aangoo jechuudha. Fakkeenyaaf poweriin injiinii keessatti argamee jira. Konkolaataan garuu kan deemuu danda'u gommaa yookiin luka isaatiin. Kanaaf gommaa fi injiinii gidduu bakka duwwaatu jira jechuudha. Bakka duwwaa kana kan cufu power train jenneeti kan waamnu jechuudha. Powerii injiinii irraa fuudhee gara gommaatti kan dabarsu. Kanaaf power trainiin qaama gurguddaa 4 of keessaa qaba. Inni tokkoffaan clutch yookiin afaan xaaliyaaniitiin frisoonii jedhama. Inni lammaffaan gearboxii jedhama. Gearboxii jechuun gear jechuun geengoo ilkaan ofirraa qabu. Box jechuun saanduqa jechuudha. Kanaaf gearboxii keessa gearboxii sana keessa geengoo ilkaan ofirraa qabu baay'eetu jira jechuudha. Geengoo inni tokko ni naannessaa. Driving gear and driving gear jedhamanii waamamu. Inni tokko injiinii irraa powerii fida, inni tokko immoo powerii isa tokko irraa fuudhee gara gommaatti dabarsaa jechuudha. Inni kan biraan qaamni power trainii inni tokkoffaan kilachii yookiin frisoonii jennee jirra. Inni lammaffaan gearboxii jennee jirra. Wal duraa duubaan jechuudha. Inni sadaffaan propeller shaft jedhama. Sibiila dheeraa konkolaataa garaa jalaan naanna'uudha. Konkolaattota xiqqoo keessatti yeroo baay'ee mul'atu, konkolaattota gurguddoo keessatti kan mul'atu. Inni afuraffaan differential and axle. እንደዚህ dhumarratti wheel gommaa bira kan ga'u jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee qaamonni power train arfan kun faayidaan isaanii maali? Maaliif nu fayyadu kan jedhu irratti xiqqoo haasa'uu fi clutch kan jedhu injiinii ta'aniiti kan jiru. Clutchiin kun maaliif nu fayyada? Poweriin gara gommaatti akka darbuu fi akka hin dabarree balbala itti cufuu fi irraa banuuf jechuudha walumaa galatti. Yeroo barbaannutti powerii irraa kunnaa gommaarraa yeroo barbaannutti immoo walitti deebisnee poweriin injiinii irraa gara gommaatti akka darbu gochuuf jechuudha. Clutchiin kun gosa baay'eetu jiraachuu danda'a. Diaphragm spring type jira, coil spring type, centrifugal type gosa baay'eetu jira. Haa ta'u iyyuu malee faayidaan isaanii tokkumadha. Operation isaanii tokkumadha jechuudha. Inni lammaffaan gearboxiidha. Gearboxii keessa geengoo baay'eetu jira. Gearboxii keessatti faayidaa akkamii arganna? Maarshii tokkoffaa, maarshii lammaffaa, maarshii sadaffaa, afuraffaa, niwutiraalii fi reverse kan jennu jira. Walumaa galatti gearboxiin konkolaataa saffisa garaa garaatiin oofuuf kan nu gargaaru. Maarshii tokkoffaa jechuun geengoo xiqqoon geengoo guddaa yeroo naannessu konkolaataan saffisan qabaatu. Garuu humna ni qabaata. Fakkeenyaaf tabba faarra yeroo ba'u konkolaataan akkaataa ol ka'insa tabba sanaa irratti hundoofne tokkoffaa yookiin lammaffaa filachuu dandeenya. Isaa olitti yoo ni filanna ta'e
yeroo tokkicha fiiganii konkolaataan yeroo tokkicha fiigee tabba ba'uu waan hin dandeenyee fi erga deemee booddee humna dhabee mootoriin jalaa badee dudduubatti deebi'uu danda'a balaa geessisuu danda'a jechuudha. Walumaa galatti maarshii tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa ammuma dabalaa deemu saffisi konkolaataa dabalaa deema, humni konkolaataa immoo hir'achaa deema jechuudha. Lamaan isaa wal faana argachuun hin danda'amu. Reverse march yookiin reverse gear jennee kan waamnu konkolaataa gara duubaatti oofuufidha kan nu fayyadu. Yeroo baay'ee maarshii tokkoffaa olitti hin jiru duubatti oofuudhaaf hin hayyamamu. Because konkolaataa gara duubaatti yeroo oofnu salphaatti to'achuu waan hin danda'amnee fi tokko qofadha yeroo baay'ee kan qabu. Inni kan biraan niwutiraalidha. Niwutiraal jechuun paaworiin, injiin paaworiin niwutiraalee poozishinii irra jira taanaan giiriin paaworiin darbaan jiru jechuudha. Achuma keessattidha kan dhidhimee yookiin achuma keessattidha kan hafu jechuudha. Proppeeler shaaftiin immoo paaworii giirboksii irraa fuudhee gara differenshaalitti geessa. Differenshaaliin immoo paaworii bakka lamatti hiree gommaa bitaaf mirgaatiif kennaa jechuudha. San booda konkolaataan gommaan dudduuba lamaan paaworii argatee gommaa fuuldura lamaan dhiibaa. Kanaaf konkolaataan bakka tokkoo gara bakka biraatti akka deemuu dandeessisaa jechuudha. Inni kan biraan kana faana wal qabsiisnee kan ilaaluu dandeenyu automatic transmission kan jedhamu illee ni jira. Automaatikii keessatti yoo dhufnu automaatikiin akka maanuwaalii yookiin konkolaattota kanaan duraa miti. Sensarii mataa isaatii ni qaba. Fakkeenyaaf speed sensarii fi load sensor. Loadii konkolaataa sanaa seensi kan godhani sensaroonni ni jiru. Fakkeenyaaf konkolaataan ba'aa baay'ee yoo itti fe'amee jiraate yookiin konkolaataan gaara yaabaa jira yoo ta'e sensaroonni waan kana seensi godhani kompiitaraaf aamsee ergu. San booda kompiitarri ofiisaatiin konkolaataan kun maarshii meeqaffaadhaan deemuu akka qabu konkolaachisaa bakka bu'ee ofiisaatii filata jechuudha. Maarshii meeqaffaadhaan deemuu akka qabu yookiin giigii meeqaffaadhaan deemuu akka qabu konkolaataan ofiinuma isaatii kompiitarri ofiinuma isaatii fila jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee konkolaachisaadhaaf illee wanti hayyamamu ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf dudduubatti deebisuu fi reversii irratti low or drive kan jedhaman kan kana fakkaatan or parking kan jedhamus baay'eetu jira. Kana wal qabatee automatic transmission kan jedhamu ni jira. Inni kan biraan two wheel drive and four wheel drive jennee ilaaluu dandeenya. Kan amma jalqabaatti haga ammaatti kan dubbachaa turre waa'ee two wheel drive'iti. Two wheel drive jechuun two jechuun lama jechuudha. Wheel jechuun gommaa jechuudha. Paaworiin injiinii keessatti argame gommaa duuba lamaan qofa naannessaa jechuudha. Gommaan fuula dura paaworiin qabu jechuudha. Kun maal faana wal qabataa? Baayisikilii oofuudhaaf wajjin wal qabataa. Namni baayisikilii oofu tokko miila isaatiin peedaalii rukutaa. Peedaalliin suni akka injiniitti asiin gochuun ni danda'ama jechuudha. San booda paaworiin achitti argame sun gara gommaa duubaatti maaliin deema? Cheeniidhaan deema. Cheeniin baayisikilii suni akka paawar tireeniitti fudhachuu ni dandeenya. San booda gommaa duubaa naannessaa. Gommaan duubaa paaworiin miilaan argameen baayisikilii sana deemsisaa jechuudha. Gommaan fuula duraa paaworiin qabu kan dudduubaatiin dhiibama jechuudha. Two wheel drive illee akkasumadha. Injiin paaworiin kilachii seenee, kilachii irraa giirboksii seenee, giirboksii irraa proppeeler shaaftii seenee, proppeeler shaaftii irraa differential axilii irratti wiilii seenee, four wheel gaafa jennu immoo kan akka konkolaattota laandii kruuseelii fa'aa jechuudha. Four wheelii gommaan dudduubaas paaworii qaba, gommaan fuula duraas paaworii qaba jechuudha. Four wheel drivein matee immoo bakka lamatti qoodamaa. Inni tokko part time fi full time jedhama. Part time jechuun gommaan fuuldura lamaan paaworii qabaatee kan dudduuba lamaan akka hin arganne gochuu. Fakkeenyaaf yeroo dhoqqee fa'aa keessa seenu konkolaataan jechuudha. Gommaan duuba lamaan dhoqqee keessa yeroo seenu gommaa duuba lamaan irraa paaworii addaan kunne akka hin arganne goone gommaan fuulduraa paaworii ni argata. San booda gommaan duubaa gommaa fuulduraatiin harkifamee ba'a jechuudha. Or gommaan fuulduraa dhoqqee keessa yeroo seenu kan dhoqqee keessa seenu sun paaworii akka hin arganne gototamee yookiin harkifamee qabu jechuudha. Kan duubaa immoo akka paaworii argachuu gochuu ni danda'ama. Kun part timeidha. Full time immoo yeroo hundumaa paaworii ni argata jechuudha. Addaan kutuun hin danda'amu. Walumaa galatti paawar tireeniin qaama gurguddaa afur qaba. Inni tokkoffaan kilach jedhama. Yeroo baay'ee firisoonii jedhu namoonni naannoo garaajiitti irraa hojjetanii. Inni lammaffaan giirboks jedhama. Inni sadaffaan proppeeler shaaftii jedhama. Inni afuraffaan differential axle and wheel yeroo tokkotti bakka tokkotti ilaalla. Qophiin keenya har'aa paawar tireeniidhaan wal qabate kana fakkaataa. Qophii tan hanga wal agarruutti nagaatti.